Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa bakka jirtan hundumatti harka fuunee nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Umrii keenya irratti guyyaa kana sa'aatii kana dabalee karaa kanaan akka wal agarru kan nu gargaare Waaqni abbootii keenyaa Waaqayyoo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate haa ta'u. Har'a sagantaa idilee sanbata xiqqaa guyyaa Qidaamee kan Dungoo Miidiyaa irratti Ortodoksii fi jireenya hawaasummaa mata duree jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana akka ta'u affeerraan keenya kan kabajaati. Odoo gara sagantaa keenyaan deemin egaa hanga 21tti dubbiin du'aa ka'uu harmee teenya Giiftii Maaramii kan yaadatamu ta'a. Faaruu yeroo darbee sin affeerree ol baateerti jettee faarfattuun Abarraash kan miseensi gumii tajaajiltoota Dungoo Miidiyaa kan biyya keessaa kan nu dhiyeessite san deebiseen sin affeeraa. Turtiin keessan nu faana. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Amiin. Faaruudhaan mata duree isaa ol baateetti kan jedhudha wajjin haa faarfannu. Ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti Toomaas kan argee, ol baateetti ol samii gubbatti, ol baateetti kafana ishee fudhattee, ol baateetti mallattoodha inni, ol baateetti baartootaaf lallabu, ol baateetti kaate jechuudhaani, ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti baartonni gammadaanii, ol baateetti ol ba'uu ishee arganii, ol baateetti akkuma Toomaasii, ol baateetti arguudhaaf hawwanii, ol baateetti kadhannaadhaaf laguun, ol baateetti Gooftaa kadhatanii, ol baateetti du'aa ka'uu ishee, ol baateetti isaatiin arganii, ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti yommuu isheen ol baatu, ol baateetti kabaja guddaadhaan, ol baateetti ergamoonni marsu, ol baateetti faaruu ililleedhaan, ol baateetti dubree Maariyaamii, ol baateetti kabajamtuudha ishee, ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti baartonni gammadu, ol baateetti ol ba'uu ishee argu, ol baateetti akkuma Toomaasiin, ol baateetti arguudhaaf hawwanii, ol baateetti kadhannaadhaaf laguun, ol baateetti Gooftaa kadhatanii, ol baateetti du'aa ka'uu ishee, ol baateetti isaatiin arganii, ol baateetti dubree Maariyaamii, dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ol baateetti dubree Maariyaamii, kabajaamtee ergamootaadhaanii. Ameen. Obboleettii keenya faarfattuu Abarraash Waaqayyoo faaruu ergamootaa nuuf haa dhageessisu. Nullee nama faaruu kanarraa eebba qooddatu nu haa taasisu. Kadhannaan harmee teenya Giiftii Maaramii akkuma abbootii gargaaree nullee ijoollee ishee bakka jirru hundumatti nu haa gargaaruun hawwii keenya. Egaa Ortodoksii fi jireenya hawaasummaa mata duree jedhuun guyyaa har'aa daqiiqaa muraasaaf
biyya lafaa kanarra yoo jiraannu ortodoksoonni warroota amantaa biraa wajjiniin akkamitti jiraachuudha qabnaa kan jedhu kaasnee waan tokko kan ilaalludha kan ta'u. Egaa maatii Dungoo Miidiyaa akkuma irra deddeebi'ee isinii kaasaa ture istiidiyoo Dungoo Miidiyaa qopheessaa jirraa bara haarawaa hojiitti eegalchiisuuf. Kanaaf maatiin Dungoo Miidiyaa akkuma waggoottan lamaan darban san gumaachaa turtan egaa hojii tola ooltummaa cinaatti kan hojjechuun immoo barbaachisaa waan ta'eef lakkoofsa baankii daldala asirra jiru kanatti haga humna keessanii akka gumaachitan asumaan sin gaafachaa gara sagantaa koottan darbaa ortodoksii fi jireenya hawaasummaa mata duree jedhuudha kan qabanne. Kanaaf bu'uura godhannee kan kaanu ergaa qulqulluu Phaawulos gara Room boqonnaa 12 lakkoofsa 17 isa dura egaa guyyaa har'aa ji'a 8 booda eebbifamuun abbaan keenya Abuna Istifaanos gara biyya lallaba isaanii Jimmaa deebi'anii galanii jiru. Waaqaaf galanni haa ta'u. Qaamonni mootummaas mana kiristaanas qaamoleen adda addaa dhimmi kun akka milkaa'u gumaachitan maqaa Dungoo Miidiyaatiin galatoomaa jennaa. Egaa abbaa keenyarraa hojiiwwan eeggaman gurguddoon jiraachuu ni jiru. Nageenya ortodoksoota naannoo san jiru gaaffiiwwan jiru hundumaa walitti qabanii akkuma kanaan dura gochaa turan. Abbaan keenya kaa ortodoksootaa miti warroota obboleewwan keenya amantaa musliimas pirootestaantis hordofan wajjin nagaadhaan jaalalaan dhimma hawaasummaas diinagdees wajjumaan hojjechaa abbaa turanidha. Abbaa jaalatamoodha. Mana barnoota kiristaanota ortodoksoota qindeessuudhaan hojjetanii hanga mootummaadhaan hawaasa naannoo sanii kennuu arjoomuu ijoollee naannoo keessaa gadaamii isaanii keessatti tajaajiltoonni akka horaman yemin dabalatee jechuudha. Hojii guddaa waggaa dheeraadhaaf abbaa hojjetanidha. Dhugaa kana namni hin beeka. Maaliif akka egaa dhugaadhaaf akka hin ajajamne wanti nama taasisu jiraachuu hin danda'a. Garuu dhugaa kana odoo beekanu dhugaa kana haaluun sirrii miti. Tajaajila afaan Oromiffaa keessatti gahee olaanaa kan taphataniif bu'uurallee akka ta'an amma achi keessa waldaan Sillaasee jedhamu biyya lallabaa san keessa waajjira kennanii fi hin jira. Woboo yaadattuu yeroo jalqabaa yoo tajaajilli afaanii mooraa barnoota olaanoo keessatti yoo eegalu abbaa jalqaba xalayaa barreessee tajaajila sanii akka fuulduratti deemu godhanidha. Itti siiqanii wajjin hin mari'atanii hojii raajii wajjin hin hojjechuun hin danda'ama. Waldaan Dajjoochi Shaayii Zaguus achi keessatti hojii inni hojjechaa jiru hin beekama. Kan hunda walitti qabanii tumsanii garaagarummaa jiru mariidhaan furatanii biyya lallaba Jimmaa tajaajila hafuuras hawaasummaas diinagdees eegale cimsanii itti fufsiisanii qaawwa jiru duuchanii tokkummaaf nageenyaan gara tajaajilaatti galuun hojii guddaa amma achirraa eeggamudha. Kiristaanonni ortodoksoon waan caaluuf mari'achuun waan caaluuf haasa'uun mormiirraa gara mariitti deemuun nurraa eeggama. Gara biraatiin ani akka nama tokkotti baay'een gammadee eebbifamuu abbaan keenya Abuna Efreem hangafa episkoopoosota haarawaa torban naannoo Oromiyaa keessatti muudaman keessaa abbaa tokkodha. Baddalleedhaaf muudamanii isaanillee gara biyya lallaba isaanii imalanii jiru. Egaa isaan wajjiniin ani samoona koomiin qaba ture. Amma koomii san kaase eebbifamuun abbaan keenya Abuna Istaatiyoosis garas akka imalan footorraa argaan ture. Mattuun eebbifamuu qaba. Mattuun barachuu qaba. Silaa filsataa guutuu abbaan keenya achi ta'anii uummata san barsiisuu, uummata san gorsuu, uummata san wajjin biyyaafis mana kiristaanaafis nageenyaafis tokkummaadhaafis kadhachuu qabu ture. Har'a deemuun boru dursu waan ta'eef
abbaan keenya eebbifamoon Abuna Istaatiyoos Dooktar isaanillee gara san akka imalan argeen jira. Hojii gaggeessaan itti aanaan hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa lubni Balaayis Liqaalaaf akkasumas immoo barreessaan olaanaan gamtaa manneen amantaa Itoophiyaa waan Qasiis Taagaayis keessumoonni biroos dhiyootisinis gara sanii malee sagantaan kun akka milkaa'u gochuu keessatti taphachaa irraa nurraa kan bareedu akka waliigalaatti kanaadha. Mana amantaa miti. Yeroo ammaa kana mana siyaasaa keessattuu mariin iddoo guddaan kennameefidha kan irratti hojjetamaa jiru. Mana amantaa yoo ta'u immoo caalmatti mariin haasa'anii rakkoo fi hiikkachuun amala kiristaanummaatiis beezikaalii amala kiristaanummaatiis. Kanaafuu saba Waaqayyoo naannoo san warroonni jirtan garaagarummaa iddoo keessan jiru mari'attanii teechanii haasoftanii hiikkattanii tajaajila hafuuraa kana akka cimsitan maqaa Dungoo Miidiyaatiin si gaafachaa gara mata duree keenyatti ceenaa. Egaa mata dureen keenya Ortodoksii fi jireenya hawaasummaati. Kana bu'uura kan godhannu immoo ergaa qulqulluu Phaawulos gara Room boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irra hanga 18 kan jirudha. Eenyufillee taanan hamaadhaan hamaa hin deebisinaa. Nama hunduma fuulduratti gaarii kan ta'e yaada. Yoo dandeessan gama keessaniin hunduma wajjin nagaadhaan jiraadhaa jedha. Hama hammeenyan hin deebisinaa. Nama hunduma fuulduratti gaarii yaada. Yoo danda'ame gama keessaniin hundumaan wajjin nageenyaan jiraadhaa jedhe qulqulluun. Hundumaan wajjin nageenyaan jiraadhaa. Hundumaan wajjin yoo jedhu saba Waaqayyoo amanaa wajjiniin qofa jechuu miti. Ka'umsa kanan jedhe kanaaf ilma namaa wajjiniinis qofa jechuu miti. Uumamtoota akka binnu, akka eegnu, akka tiksinu, akka itti fayyadamnu Waaqayyo guyyaa 5 nu uume san hunduma wajjin waliigalteedhaan jiraachuu qabna. Sababa nuyi uumamtoota biraarratti muudamneef karaa hin taaneen itti fayyadamuu hin qabnu. Karaa hin taane. Qotilee qalannee foon isaan nyaanne. Qonnee ittiin oomishanne. Qonnee. Dhoofnee ittiin callaa galfanna. Akkuma san immoo hin nyaachisna. Wajjin jiraachuu qabna. Haga sagalee keenya adda baafatutti wajjin jiraachuudhaaf nagaadha. Nama yoo ta'e immoo kana caalaa ta'aa jechuudha. Maaliif namni Ortodoksiis haa ta'u, Musliimas haa ta'u, Pirotestaantis eenyullee haa ta'u nama hanga ta'etti bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin kan uumamee waan ta'eef nama wajjiniin immoo caalmatti nagaadhaan jiraachuu qabna jechuudha. Bu'uurri jireenya hawaasummaa Ortodoksoota kanaadha. Ortodoksoon dhimma jireenya hawaasummaa yoo yaadan gama isaaniitiin nageenya jireenya hawaasummaa, cimina jireenya hawaasummaatiif tumsu, hojjetu, gumaachu gama isaaniitiin. Gamni biraa gumaachuu baachuu danda'a. Gamni biraa caalmatti gumaachuu danda'a. Gamni biraa fudhachuu baachuu danda'a. Gamni biraa cimsee fudhachuu danda'a. Dhimma Ortodoksiiti miti sun. Ortodoksiin jalqaba waa'ee jireenya hawaasummaa yoo yaadu gama isaatiin nama jaalachuudhaan, nama kabajuudhaan, namaaf bakka laatuudhaan, booda hin kaasna beekamtii laatuudhaan wajjiniin jiraachuu yaadrimee jedhu qabateetidha kiristaanni kan jiraatu. Eenyullee diina kooti jedhee yaadu. Eenyullee taanan jechuudha. Diina kooti jedhee hin yaadu. Diinni Musliimni Ortodoksiidhaaf, diinni Pirotestaantiin Ortodoksiidhaaf, diinni Waaqeffataan Ortodoksiidhaaf hin jiru. Hin jiru. Diina akkasii hin qabu Ortodoksiin. Hin yaadu akkanatti sammuu isaa keessa. Nama hunduma fuulduratti gaaddi. Namni eenyullee haa ta'u anii fi namni kuni mucaan Musliima tokko, mucaan Pirotestaantii tokko Waaqayyoo fakkaanna. Akka fakkeenyaaf bifa isaatti nu uume hojii harka isaati jedheeti yaada.
Mana isaa taa'ee akkanatti yaada kiristaanni. Iddoo hojii isaa ta'e akkanatti yaada kiristaanni. Yaaduu qaba kiristaanni. Kuni qajeelfama kiristaanummaati. Qajeelfama. Ebalu diina kootii jedhee sammuu isaa keessatti kan taag godhee teechisu jiraachuudhaa hin qabu kiristaanni. Jiraachuu hin qabu. Morkitoota kooti jechuu danda'a. Dorgomtoota akka kootti. Fakkeenyaaf amantaan Pirootestaantii morkataa amantaa Ortodoksiiti malee diina amantaa Ortodoksiiti miti. Amantaan Islaamummaa morkataa afaan Ortodoksiiti malee diina Ortodoksii miti. Morkataadha. Morkatanii injifachuudha. Karaa sirrii ta'ee. Kanaafuu ka'umsi keenya gama keenyan hundumaan wajjin dhimma nagaadhaan jiraachuuti. Gama keenya. Nuyi gahee keenya dhimma bahuu, nuyi hojii keenya dhimma hojjechuuti malee waan hin beekne tilmaamuudhaan, waan hin taane tilmaamuudhaan shakkiirraa kaanee dallaan nuti haxirru hin jiru. Hin jiru. Nuyi gama keenyan sammuun keenya gaarii yaadaa, lapheen keenya gaarii yaadaa, hammeenya fammeenya hin deebisnu. Kanaaf eenyutu tiksaa? Waaqayyotu tiksa. Namni ati jaalattee wajjin karaa deemtu kan si ajjeesu ta'uu danda'a. Na ajjeesuu danda'a jettee shakkitee wajjin hin deemuu qabdu. Amantee wajjin hin deemuu qabda. Hanga inni sin ajjeesa jedhee sitti dhaggaamatutti irraa fagaachuu hin qabdu. Hin qabdu. Summiiyyuu midhaan jedhee yoo sii kenne shakkuu hin qabdu, nyaachuu qabda. Inni summiidha. Situ hin beekne, isatu beeka. Ati eebbifattee yoo nyaatte summiin siif midhaan. Kanaafidha. Bu'uurri jireenya hawaasummaa kanaa kan jennee kaane. Kanatti immoo takka haa dabalannu mee. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa qabdanii yoo dubbistan jecha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa Dabra Zayitii sooma guddicha keessatti yaadannu kan barsiisedha. Kuni bu'uura jireenya hawaasummaa Ortodoksiiti. Ortodoksiin daangaa Ortodoksummaa darbee daangaa amantaa darbee jireenyi inni jiraatu keessaa tokko jireenya hawaasummaati. Boodallee hin kaasna. Daangaa Ortodoksummaa darbee karaa sirriif karaa sirrii daangaa diimaa odoo hin cabsiin dhimma waaqeffachuu wajjinii waan hin taaneef ta'us waan hin qabneef dhimma dirqama Ortodoksummaa bahuu waan ta'eef agarsiistuu Ortodoksummaa sirrii waan ta'eef jireenya hawaasummaa jireenya Ortodoksoonni daangaa amantaa bira darbanii warra amantaa biraa hordofan wajjin jireenya qooddatanidha. Jireenya wolooti. Agartanii? Jireenya wolooti. Daangaa amantaa bira dabarree jireenya warra amantaadhaan nu fakkaanne wajjin qooddannudha. Hirannudha. Saba Waaqayyo. Kana gooftaan keenya fayyisaa Yesuus Kiristoos maal jedhee? Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irratti beela'ee hawaastanii jirtu. Keessummaa ta'ee na simattanii jirtu. Daaree natti uwwistanii jirtu. Dhibamee na gaafattanii jirtu. Hidhamee gara koo dhuftanii jirtu. Hidhamee gara koo dhuftanii jirtu. Qulqulloonni eebbifamtoonnis deebisanii akkana jedhaniin gooftaa koo
beelattee yoomsi agarree si nyaachisnee, dheebottee yoomsi agarree si obaasnee, keessummaas taatee dhuftee yoomsi simannee, daartee yoomsitti uwwisnee, dhibamtee yoomsi gaafannee, hidhamtees yoom gara kee dhufnee jedhanii gaafatan. Mootichis akkana jedheen, dhugaan isiniin jedha. Kanniin xixiqqoo kanniin keessaa obboleewwan kootiif waan takka kan gootan yoo ta'e isa san anaaf gootanii jirtu jedhe. Anaaf gootanii jirtu. Kuni bu'uura jireenya hawaasummaa Ortodoksootati. Amma ifa godhe. Maal jedhe? Obboleewwan keessan waan nyaatan kan hin qabne gaafa nyaachistan, waan dhugan kan hin qabne gaafa obaastan, waan uffatan kan hin qabne gaafa itti uwwistan, hidhamanii gaafa itti dhaqxanii gaafattan, dhibamanii gaafa yaalchistan, obboleewwan keessan, hiriyoota keessan anaaf gootanii jirtu jedhe. Bu'uurri jireenya hawaasummaa keenya kana. Kuni gaafa dhumaa Kiristoos murtiidhaan gaafa dhufu gaafii nu gaafatu. Saba Waaqayyo. Gaafii nu gaafatu. Kun obboleewwan keenya wajjin jireenya hawaasummaa qabnu gaafii gaafatamnuudha. Gaafii gaafatamnuudha. Amantaadhaan kan nu fakkaatus haa ta'u kan nu fakkaanne beelatee nyaachisuun, dheebotee obaasuun, daaree itti uwwisuun, dhibamee yaalchisuun dirqama Ortodoksummaati. Bu'uurri jireenya hawaasummaa Ortodoksootaa kanaadha. Kuni daangaa Ortodoksummaa dabarree warra amantaadhaan nu fakkaanne wajjin jireenya qooddannuudha. Musliimni dhibamee nu yaalchisuu hin qabne hin jiru. Protestaantiin dheebotee nu obaasuu hin qabne hin jiru. Waaqeffataan hidhamee nu gaafachuu hin qabne hin jiru. Kuni gaafii Kiristoos guyyaa dhumaa nu gaafatudha. Maaliif? Hundinuu Kiristoos fuulduratti wal qixa. Hundinuu. Dubbiin mootummaa Waaqayyoo dhaalanii mirga isaa dhaabbachuu fi si'oolii galanii bitaa isaa dhaabbachuun dubbii gaafa dhumaati. Hanga sanitti fuuldura Waaqayyootti hundinuu ija qixaatti ilaalamuu qabu. Kanaafidha inni eebbifamaadhaafis hamaadhaafis hundaasaa rooba ni roobsisa. Wal qixa. Kun maasaa cubbamaati. Yeroo argatu yookaan aduu argatu. Hin danda'a garuu. Maasaatti inni shuuta aduu akka hin arganne yookaan rooba akka hin arganne gochuu hin danda'a. Garuu akkasii miti. Amma dubbiin dubbii adabbii dhumaa sanii miti ammaan kaasaa jiru. Suni guyyaan dhumaa dubbii jireenya hawaasummaa, dubbii jireenya diinagdee, dubbii maal haasofnu miti. Guyyaan dhumaa ammaa dhumee jira already. Dhumee jira. Jireenya daangaa hin qabne dubbii itti labsinuudha malee amma hagana akkanatti jiraatta inni kan haasofnu miti. Kanaafuu jireenya hawaasummaa Ortodoksootaaf bu'uura kan godhatu kanaadha. Kanaafuu Ortodoksoonni nama dhibame yoo argan garaa na'u, nama beelate yoo argan garaa na'u, namni hoo boo'u wajjin boo'u, namni hoo gammadu wajjin gammadu. Asii ajajame waan ta'eef, dirqama qaba waan ta'eef, itti gaafatama waan ta'eef. Gama isaatiin gochuu qabu godhamuu qabu. Mana namaa seentee nagaayyuu yoo sirraa fudhachuu baatan nagaa jettee ba'uu qabda. Kanaafuu bu'uura kanaan jireenya hawaasummaa Ortodoksoonni maaneej gochuu qabu. Amma jireenya hawaasummaa cimaa maalan jedhee jireenya hawaasummaa mirkanaa'e jiraachuuf wantoonni bu'uura ta'an maalidha? Gaafii tokko balaarra kan jiru
nageenya dhabuu keenyaaf, tokkummaa dhabuu keenyaaf rakkoo bu'uuraa kan ta'e jireenya ilmi namaa biyya lafaa kanarra yoo jiraatu keessaa isa tokko kan ta'e jireenya hawaasummaa san rukutamuu isaati, gatamuu isaati, bakka dhabuu isaati, dhaloota irraa gara dhalootatti seeran darbuu dhabuu isaatu nageenya akka dhabnu, tokkummaa akka dhabnu booda nan kaasa, beekamtii akka waliin kenninu, akka waliin dhaggeeffatan. Kanaaf hojiin tokko nageenya itti fufiinsa qabuuf tokkummaa gidduutti fiduuf, nageenya itti fufiinsa qabuu fi tokkummaa hawaasa gidduutti fiduuf hojjetamuu qabu keessaa inni tokko jireenya yaalanii harkisanii bakka duraatti deebisuu. Kuni fala sustainable ta'ee fi fala bu'uura manneen amantaa salphaatti hojjetu. Dhaabbileen hawaasummaa kan akka gadaa, kan akka maalii salphumatti hojjetu kanneen jechuudha. Kanaafuu bu'uura waan baay'eeti jireenya hawaasummaa. Amma sababa tokkoonis sababa biraatiinis garuu jireenya hawaasummaa kun miidhaa guddaatu irra gahe. Kanaafuu tajaajila nuu kennuu qabu sana hanga kennuu hin dandeenyetti akka citu irratti hojjetamaa. Kanarratti hojjetanii sirreessuun barbaachisaadha. Dubbiin dubbii amantaa dhugummaa ortodoksii cimaa agarsiisu keessaa inni tokko jireenya hawaasummaa akkam du'a. Nama du'e osoo hin awwaaliin, nama gadde odoo hin tasgabbeessiin, nama gammadee wajjin odoo hin gammadiin ani ortodoksii jechuu hin dandeessu. Kanaafuu amma jireenya hawaasummaa, walitti dhufeenya hawaasummaa cimaa uumuuf wantoonni bu'uura ta'an afuran